السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجة أكم جرتني نجيني اسم بدأ الحمد لله رب العالمين. هرأس فيديو تكان ولتي ديبين جرا جرا فيديو كيا دتي أوسو هنترين درا أبولي وان كيا أردفتو تجنو يوتيوب هون بتكيسني يو جلتو ما لا ألفا لا سنين جرا نجتبه سكسين نبرة بتشو كيسني في هدوء سنجلتي فدانا من نمانجلتي فن ربيني لهنجلتي jedhama akkasumas koomentii keessanis ilaalaan jira. Koomentii keessa warroonni barreessitanis warroonni yeroo yaada dhiyeessitu daqiiqaa 10 godhi viidiyoon irratti dhiyeessita warroonni jettanii komii akkasii dhiyeessaa jirtaniifis koomentii keessan dubbisee jira. Ishaniin gabaabsaa fudhadheen jira isiniin jedha. Galatoomaa yaada keessan naaf kaa'uu keessanii fi yaadni keessa hedduun jajjabeessaa jajjabina naataaf hanqina jirus yooni hanqina jiraate tariyaan inni haasaa namni dubbatu dogongora ofirratti hin argu. Isinii warro viidiyoo kee daawwatan irratti arguu dandeessa waan ta'eef sanduuqa koomentii jalatti waan akkana waan yoo hanqinni jiraate hanqina kootii fi jabina kollee na beeksisaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa ka viidiyoo kana yeroo daawwattanii like gochuu hin dagatinaa dhagatii takkallee isinii kafalchisuu akkasuma sanduuqni koomentii isaatii 24 isinii banaadha. Hanqinni jiruuf wanti gaafii isinii ta'e wanna gaafii narraa qabaatayyuu gaafii na gaafachuu barbaadanis sanduuqa koomentii irra na gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota kiyya hedduunaaf galatoomaadha. Egaa ka har'allee viidiyoo takkaan qabadhee dhufee guyyaarraa wanni gaarii hin dhageenyu hundaa'uu danda'udha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun viidiyoo obboleessa keenyaa gabaabduu takkaan daawwannee kannee ta'a. Obboleessi keenya kuni biyya Yamaniirraa gara Suudiidhaa osoo deemaa jiru bahara wayii hundaa kadheetti bu'ee achumatti du'e qadaruma isaati lallabuma isaati. Rabbiin guyyama katabuuf akkanatti si ajjeesa jedhee katabeef hundumtuu qadaruma hunda kennaayyuu nurra katabamtee jirti. Bakka itti duunuuf akka itti duunullee guyyama dhalannoo ichi katabamteerti garuu ofirraa hin beeknu. Rabbiin du'a hamtuu nama ajjeesin du'a tasaarraa rabbiin isin haa baraaru. Duutiin ooltu rabbiin du'a nama hin balleessin obboleewwan kiyya. Wallaahi haala hamaadha. Biyya kee keessatti osoo duutee gosti kee maatiin kee ahliin kee si dhiqee jinaasni kee kabajaadhaa si geggeeffama. Jinaasni obboleessa keenyaa kun dhagaa irratti as baasanii qullaa isaa akkasitti ciibsan. Eessatti awwaalan akkamitti awwaalan ka jiran gaara keessa yaaddoodha. Baay'ee ulfaataadha. Ilmaan Oromoo qallaba allaattiidha. Gaara namaa keessa barahaa gammoojjii biyya Yamanii san keessatti qallaba allaattiidha ta'aa jirti jechuudha. Soora allaattii biyya sanii ta'aa jirti. Baay'ee nama dhiba. Mee viidiyoo tana daawwannee walitti haa deebinu obboleessa keenya kana kan nurraa wareegamee kan du'e yaani qadaruma uumaa gochuu hin dandeenyu. Guyyama isaatti midhaanii bishaantu isaatti dhumate malee rabbiin yoo fedhe oolchaa dadhabeetii miti bishaaniin daaka jedhee akkuma namni kamiitu itti bu'ee keessatti du'e. Kanaaf mee obboleessa keenya kana warroonni beektan sheer godhaa jedharanilleedha. Sheer godhaadhaa tarii warroonni beektanii suuraa isaallee uf dagaletti na dagaletti ni argitanii. Isa kana warroonni beektan namni beektan yoo jiraate maqaa isaallee asumarraa dhageessanii mee viidiyoo gabaabduu tana dhageeffannee walitti haa deebinu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا مي يا سبحان الله بشان ما تكشى تقطع صغار هذه موجة ليشو أرسل تعال دلوا مكان سين أولين أول تبه باقي شيء جامع أصغر هذا دي موجة تبقى الكفاية يوم تطي بشان غربا قدتي من داخل جيس ندوي أكناش رب رحمة الله نمني كيتن خير قراتي ماتي ساتي برانغا وريسا إني إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا وجهنا تاسها تاسيسو بديسا كليسا فاديسو أهلي إسا هندما يصبر بجسبين حالاتو في هذا أبان أمانا بالبلان جراني قد إلالان أمانا إلالا
amma naaf bilbilaa amma sagalee isaa dhagaa yoom sagalee isaa dhagaa jettee haadhaaf abbaan obboleewwan bilbila keessa ilaalan garuu inni mana dhugaadhaa deemee jira ka hin deebine namni hundumtuu ni du'a kun manuma keenya hunda garuu kan nama dararu kan nama gaddisiisu obboleewwan keenya biyya san keessatti dubartoonni keenya haala maleedhaan guyyarraa haalli isaan mudataa jiran dubartoonni keenya gudeedamuudha dubartoota michaa miti udda mucaan achi durallee hin jiru jechuu kooti miti kun yeroo dheeraadha godaanni yeroo dheeraa uummata Oromoo biyya Yamanii keessatti karaa Suudii achi qaxxaamuruudhaaf Suudii akka durii miti karaa cufattee jirti karaa ofii cufattee jirti hulaa dura badda dhokataa seenaa san cufattee jirti sababa kanaan uummanni keenya akka malee dhumataa jira dhumaatiin uummata keenyaa haalaan dabalaa jira biyya Yamanii keessatti duutu awwaalchan qabdu qallaba allaattiidha wallahi hedduu nama surura wanna viidiyoo keessaa natti ergame tokko soo asirra isinii fide lafee qofa ilmi namaa nyaatamee foo irraa dhumatee biyyeen irra garagalee lafeen qofa gubbarra oyyaa'e kana jechuudha ijoolleen naa ergite keessaan nutis gizee dura daa'imni tokko badee jira achitti badee baay'ee makaraa ta'aa turre cinqamaa turre barbaadaa turre sababa sanirraa akkuma dura dubbataa ture ijoollee namni dubbisne hin jiru achi keessa jiran jechuudha ijoollee naannoo san jiran jechuudha kanaaf hamaa akkanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka gogaan irra shuguggeedha hamman waasaappii isaanii irra gattu qeebbanuu na sodaachisuu ga'e dubara osoo hin ta'in Yamanii keessatti ilma dhiiraatti gudeedamaa jira wallahi waan afaaniinuu silaa dubbachuu dhufuu namatti hin tolleedha waan afaaniifuu dubbachuufuu namatti hin tolleedha rabbiin nuuf haa jijjiiratu godaannisa biyyi keenya Finfinneen ilmaan Oromoo hayyoota gootota godaannisa keessa keenyaa hin baane nutti ta'aa jirti biyya keenya keessatti hin boqanne biyya namaatittis baqannee boqanne duuti nu faanaa baqatti rakkoon nu faanaa baqatti biyya keenya keessa rakkoo dheefaa baqannee du'aaf rakkoo illee nu faanaa baqatti kan si ajaa'ibu garuu kan si dhibu garuu gaafa ilmi Oromoodhaa ilma Oromoo irratti gochan taane raawwatu nama ta'uu keetu si jibbisiisa yaa obboleewwan kiyya wallahi rabbiin nu haa sattaru akki keenya baay'ee fokkataadha akki keenya baay'ee jibbamaadha akki keenya dhugaa rabbii akka keenyaaf rabbiin danda'e nu gorate ammallee akka keenya ilaalinii akkuma ufiitiin nu haa baraaru haalli nuti irra jirru haala hamaadha gara jabeenyi daangaa darbee walirratti raawwataa jirra gara jabeenyi daangaa darbee walirratti raawwataa jirra garuu rabbiin nu haa sattaru rabbiin gahee nuun haa jiru baqa kanallee garbummaa biyya keenya keessaa haa buqqisu bilisummaa maaltu jira miti obboleessa qalaa diina lammaffaa walitti ta'a bilisummaan ni jirti duraa waan nu silaa kanaaf bilisummaa tana dhoowwate anaaf gaafiidha yeroo hundumaayyuu keessa koo deddeemee gaafii natta'a uf gaafadha kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessanuu jaallatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hundumti keessaniyyuu bakkuma jirtanitti irkoo waliif ta'a diina walitti hin ta'ina harka ol qabaa rakkoo waliif dhaabbadhaa diina wajjii bitamtanii lammii keessan cafaqina mallaqaan laalina duniyaan har'a dhufti boru dhufti wallahi duniyaan ganamtuudha duniyaanis sobamina isin toliif caala duniyaan isin fiddu isin tuyyuu lafee duniyaa fida obboleessa kee hiitee qaxaaxee qaroo ijaa balleessitee qaama isaa gurgurtitee obboleettii tee haadha sii taatu hiitee diina hojii akkasi garaftu
osoo fayyaa isii gara dalagaadhaa ergitee mallaqa waan barbaadu isa irraa kaffalatti santu irra sii laafa yaa obboleessa kiyya. Eega mallaqa nyaadhu malee jettee garuu mallaqni ati nyaattu sussi nyaatti malee kuma takka illee siif hin gootu. Tanteeta halaalaa ta harkaa qabdu sassa harkaa balleessiti malee waan akkasiif hin dabaltu ufis sobiin hin sobobiin. Kanaaf obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota viidiyoo irratti dheeressu viidiyoo kana yeroo seentanii daawwattan laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaadha. Komii fi hanqinni jirus koomentii jala na beeksisaa isiniin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatii hamma walitti deeminutti turtii gaarii naaf turaadha isiniin jedha. Yeroo seentanii daawwattan laayik songoon hin bayinaadha. Hanqinnaa fi komiin qeequmsi jiru yoo jiraate gaafii akkasumas gaafii narraa qabda yoo jiraate sanduuqa koomentii isaa 24 banaadha. Achi jala na beeksisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa waan na wajjin dhaabattaniif isiniin jala isin jaaladha isin kabaja. Bakkuma jirtanitti rabbiin xiqqaa ofii jala isin haa oolchitu. Hamtuu isiniin arginii horaa dagaagaa bula.